Audio Jungle. Mama ni ada tita. Jia mata enggadan lagi. Amma sanat dia biar jeragar. Jia kan amma masuk kubare. Laki gaafa natti fooyyee amma gaafa enggaddaa kaasee natti deebi'ee jira. Taa'uu dadhabdeetti biiroo ciisaa kan turte. Amma fayyidaa siif tira akka fayyidu amma nama akka fayyidu. Nana mana akkam fayyu. Lepas kisah dia, abis dan ikan si aja maka Yesus Kristus sama Nazaretin tadi, maka Yesus ini, harna halkan sahaja torbati, waktu nabi dah narkin kisah, ini nawa kaya kan aja, arshini baca shantaman, jasa di dua edat terjadi saja, arshini baca shantaman. Ayo, belum fashion furan anjira. Semua ini kira kasih main di film pun jenna wa ayah kan anjira. Tuara gara-gara setan di kalau sempat tanah kan furan dua anjira ya. Anjira kita. Anjira. Siap ya? Yo macam sudah. Yo macam sudah. Yo macam sudah. Yo ijra main lagi ni aja. Yo ijra masih aku tis. Yo ijra masih lagi tis. Ini jasa sila Inggris pada Yesus Kristus. Ayo buat diri kasaran darah selumpu sare bahasa si kende. Hal kali punya you can say with fana wanju. Ingkar diri kamera kesi gaji Yesus. Yo macam sudah sih? Yo macam sudah? Ada najis. Ada najis? Lah. Ada saja tak kali dong deh. Ada gara-gara awal yang tutup terbuka mana? Ada gara-gara kasih bos tanur awal itu kan aja ya. Udah dia mana sudah amen. Aman gadis tabung gadis tu deh. Gadis. Yo saya kira bulan cari keser topan tadi. Tako. Satu mula pandai. Thank you Jesus. Sister, era apa kanke? Alekku. Malta dia turte. Begini matlu kisera kaafatani. Kisera kabu garago ke anaka. Amma gara ke kisera? Injiru. Gari jero aja deh. Injiru ayu. ठीक है ना वाला सीधे फिर और माँ के भी चल गिरे मुंडा लो किसी को कौन फे डंडे इंज चल जू ये जोड़ माँ के ही ना फीनी न बीरजी नदन के सिला डगुले चा इतना काम हुई है सुन रोस्तारा जैसे कि कभी कोई काफर दो और आई कर ना करके वो फोटो चला तू या क्या तो कोई चीज हो आती जिलेंगे फुआ ममतेस दुनिया फुआ ममतेस और तू ना फुआ ये सी जरा सारा ही गए दो सिला डगुले चा tahu deh tapi biro cisa kan tuh tahu nanti su Amma jade koricha budadduuti kittiin taa guyyaa kaleessa
Gaafa isaan misaa nyaataan baqadhee mana ijoollee kireeffatanii dhaqee ciise. Ol jedhee bira taa'uu hin danda'u. Foolii sana baqachiisa guyyaa kaleessa. Deemuu hin dandeessu. Hin danda'u. Deemuus hin dandeessu. Hin danda'u namattis danda'ee hin haasa'u. Gaafa namni na bukkee taa'ee haasa'u akka waan ta'anitti deebisuu isa namni walitti haasa'u yaadda. Yeroo iddoo kana teessu uumaa dubbachuu hin dandeessu. Hin danda'u. Daqiiqaa ammaa kana akaasee gooftaan iddoo dhukkubicha irraa gargar baaseera. Yoo amantaa irratti mirgaa kaafadhu isa waggaa dheeraa sirra ta'e har'a sirraa gargar baaseera. Sirraa gargar baaseera maqaa Yesuusiin. Mee gadi jedhee jedhee sochii ichee godhisi keessa namna. Hin jiru. Hin jiru. Humtuu hin jiru. Humtuu hin jiru. Maali dhukkubni kee dhabanii yaada? Garaacha naan jedhan taayifoodidha taayibeesidha naan jedhan gaafa mana qorichaa dhaqe birri dhibba furdumee qabadhee dhaqe birri dhibba tokkoof 20 liqiyaa feen gale mana yaalaa iyyoo bitti. Gurgurtoosaa keessee. Gatii malee kan nama fayyisu. Ofii dhiiga dhangalaasee akaasee akka lammaffaatti hin deebinetti fayyiteettaati. Nagaa fuudhii galee maqaa Yesuusiin. Ameen. Baay'ee taayifoodii coggaarraa kan jedhamu sana miti waan irratti hojjechiifamee jira. Wantichi moo har'a galgala lubbuu kee fuudhee ba'uuf ture. Waaqayyo har'a galgala akaasee ani sii keera. Ameen. Ati ganaa lafan sii jedhe sanatti baata malee hin dootu yeroo malee. Ameen. Siif gidduutti garaagarummaa uumeera. Ameen. Dhugaa baattii kottuu deebii dhugaa baay'ee.